Guys, ana garuu wanti na dhibe tokko jira beektu. Kaleessa akkuma argitanii Amiir haadha manaa isaa yookiin immoo jaalallee isaa ishee jalqabaa yookaan ishee duraanitti isheedhuma isaa bukkee garnaan jirtu kanatti qalabatii akka godhatu taasisanii hiriyoonni isaa Sumayyaan akkam akka taate argitaniitu jirtu waan isinitti himu tokko illee hin qabu jechuudha. Ishee hafte isaaf jettee mana hidhaa galte sababa isaatiin isaaf jettee abbaa manaa ishee akkasitti ishee jaallatu faana wal dhabde. Egaa ilmuhum kun hundinuu ta'ee egaa inni ishee faana qalabatii godhatee shirbittiin jechaa turani. Gaafa isheen mana hidhaatii baatu immoo argitaniitii jirtu akkamitti akka isaan simatanii maal jedhanii gaafa sana immoo qabrarreetti jechaatii turte. Sumayyaanii እንደውም keekii yeroo wal gurshanii maal jedhanii አላጎርስም አልፈልግም አልወስድም ምናምን jechaaniitii turte sirraan isin fudhadhus isin gurshu jechaaniitii turte jechuudha. So kun hundinuu ta'ee guyyaa kaleessaa immoo waan ajaa'ibaatu ta'ee egaa inni gurbaan inni suni goddanyaansaa kan dura ishee faana akka waan ishee jaallatee namni fakkeessee amma immoo akka isa duukaa jiraattuuf akka inni qalabatii Amiir qalabatii intalittiitti godhatuuf egaa geessanii ija isaanii hidhanii maal jedhanii walitti fidanii Sumayyaa waan dubbatte wallaalte afaan bantee walitti qabachuu dadhabde. እና garuu waanumta isaa wayiitti irra bu'ee natti fakkaata gaafan ilaalu bakka danaggattee jirti baay'ee irraa mul'ata naawun ishii sirriitti irraa mul'ata. Inna ana wanti na dhibee jiru tokko immoo wanti nama maatti yaadellee eegallee jiru maa'inni Sayidoon maal ta'ee Sayidoon eessa jira dhugumaan Sayidoon Sumayyaa hin baasne mana hidhaati yoo ta'e akkamitti aga ammaa gadi ba'ee dubbachuu dadhabee. Mariidhuma isaatiin egaa namoonni baay'een naqanii gaafatanii jiru. Ishee yoo mana hidhaatii baaste malee ijoollee kee argachuu hin dandeessu. Yoo ishee baastee isheen sii fidde malee ijoollee keetiin wal argachuu hin dandeessu jedhanii namoonni baay'een itti dubbataatii turan akkuma beekamu akkuma ageenyas akkuma arginis. So an akkanatti fakkaatutti obboleettii isaa osoo hin taane Sayidoodhuma mataa isaatu eessuma isaa akka inni dhaqee mana hidhaatii ishee baasisu taasisanitti fakkaata. Sababni isaa maa'inni obboleettiin isaas eessumni isaas akkasittiin of daffaranii odoo isa mariisisin odoo inni baasaan jedhanii dhaqanii hin baasan. Maalumayyuu yoo ta'e jechuudha. Odoo mariisaa malee dhaqanii waa tokko hin godhanii jechuudha. Giin isuma mari'atanii innumti tole jedhee innumti waan hunda xumuree ka'ee egaa eessumni isaa suni dhaqee baasee malee akkanatti natti hin fakkaatu jechuudha wanti kuni. So walaakin waa dhaga'uun keenya nafuu garuu ani Sayidoon eegaara yoomma gadi ba'ee waa tokko dubbata jedheen isa eegaara dhugaa waaqa. Annaa kabajamtoota hordoftoota koo egaa ani waan akkasiitiin yaadee jira. Isinoo maal jettume mee maal yaaddanii jirtu fakkeenyaaf amma daawwattoota Sumayyaas ta'ee daawwattoota Sayidoos ta'ee akkasuma Amiirillee akkasuma bakka warreen isaan duukaa gaggara waa'ee isaanii kana sooshaal miidiyaatti fidaa jiranii keessaa warri hordoftan jechuudha. Akkasuma illee namoonni isaan jaallattan hedduutu jira miire ani amma lachan isaaniiyyuu hin jibbu nama kamiyyuu hin jibbu jechuudha. Hunduma isaaniiyyuu hin jibbu garuu immoo nama akka namummaatitti namni ati keessa keetti jaallattu namni ati keessa keetti bakka itti waan nama keessi kee nama tokko hawwi jiramini keessa keetiin nama tokko bakka nama kana waan akkanaa ta'uu qaba gaarummaa waan yaadduuf jechuudha. Sakaanis yaraatti yaadda jechuudha osoo hin taane bakka waan tokko jiramini akkasuma immoo namoonni baay'inaan immoo namoota jaallattaniiti mitiidha kan hordoftan waan isaanirraa haasa'an sana yookiin immoo waa'een isaanii sun sin gaddisiisee odoo akkana ta'uu baatan odoo akkana ta'anii kan jettu bakka teessee hanga viidiyoo isaanii ilaaltanii too xumurtaniiyyuu hanga saasaatantu jira jechuudha. So anamma amala akkasiin qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma naman jaalladhe tokko naman bakka wayyaa namni kun otoo gargar ba'uu baate namni kun osoo miidhamne isa qunnamuu baate jedhee nama yaadu amman viidiyoo isaanii hanga dhumaatti ilaalee fixutti nan saasaa jechuudha. Bakka nan dhibbadha. So kanaaf iyyuu fakkeenyaaf amma namoonni hordoftoota jara kanaa taatanii mee yaada akkamii of keessaa qabdu? Anamma amma Sayidoon dhufee waan tokko jedhutti
waan tokko bakka jira minnire yaada tokko yookiin immoo anumatuyyuu isheen akka baatu barbaadee baasee bakka dhimma kanaatiif jedhee raawwatee hanga inni dhufee waa tokko dubbatutti yookiin immoo lakki akkama isheen jetteeyyuu obboleettii dhuma koottuu eessuma kootti bilbilee akka isheen baatu taasisee. Bakka hanga inni wanna tokko dhufee raawwatee waan tokko jedhutti waan tokko sarraa dhaga'utti ariifataan jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma namoonni akka kootti akkasitti yaada akkasii qabdan jirtu jedhanii yaada akkasuma immoo yaada akkamii of keessaa immoo kan qabu yaada garaagaraa kan qabus jiraachuu danda'a. So anamma sayidoodhuma ni eegaa jechuudha. Kaleessa sisuma ni eegaa oolee viidiyoo isaanillee waa'ee intallattii irratti qalabatii gurbaan inni ameertichu sonnaa godhatu Sumayyaan akkas naatee jirtullee argeen ture. Bakka usuman irratti dubbadha irratti gaawwan akshinii sana laalee irratti naasaatu man jedhu yeroon isin alaa deemee xiqqoo biizii ta'e hojiidhaan malee. So gin sayidoo eegatan oolee jechuudha. Otoo sayidoon dhufee waa tokko dubbate bakka waa'ee isaa sanarraa dubbachuun koo waan hin oolledha. Maaliifin isan eegaara waan ta'eef jechuudha. So garuu maal fidate akka inni dhufu hin beeku. Har'a inshaallah har'a garuu waa tokko fidee dhufe yaada. Maal akka inni fidee dhufu hin beeknu ofuma isaatii baase moo dhuguma obboleettiin isaa ishee Sumayyaa mana hidhaatii baaste moo bakka ani kun amma gaafii guddaa natti ta'eetii jira. Walaakin ati kanas ta'u sanas ta'u ishiin baateerti baga nagaadhaan baatee garuu immoo baatee waadaa ishee achitti galteetii dhufte sana garagashuun ishee waan gadheedha. Sababni isaa maal akka itti dhageessaniitii jirtu waa'een seeraa baay'ee ulfaataadha. Waa'een seeraa akkuma qallaalii miti. Seerichi waan tokko si ajaje taana si ajajeedha bakka fidi ilmoo kana fidiidhaan taana ni fidii dirqama ishee. Ani haadha ani abbaadha maalii jedhamee wanti inni jedhu sun hin jiru jechuudha. Seerri waan tokko ajajnaan ajajeedha. So amma isheen maal jettee yoo ijoolleetti argisiisuu baatte yoo jeeqamte tokko uumame yoo asii deemtee amma asii nan argisiisa daa'ima jettee deemtee argisiisuu baatte yookiin immoo deemtee jeequmsi tokko sababa kan keetiin yoo uumame ta'e akka mana hidhaatti ishee deebisu jechuudha. Kan itti namichi kanallee dubbatteetiirti. Akkasidha ammas immoo deebisee maal jedhame seetanii waa'ee hirannaatiif jechuudha. Waa'ee inni buufachuutii fi maallaqa isheen jechaa turte argitaniirtu dhageessaniirtu. Kana dura immoo anuu isinii dubbadheetiin hin ture jechuudha. Waa'ee kanaayi seerri hin deeggara jechuudha waan kana. Fakkeenyaaf amma isheen isa faana jiraachuu hin barbaadu nikaan isaanirraa haa bu'u jettee dhattee seera gaafatti taananii qabeenya argachuu hin dandeechuudha. Sijjammar qabeenya biraa hin qabdu ishiin qabeenya qabdu duraanuu fudhatteetti dhumeera eddaas dhufeedha inni qabeenyicha kana kan argate. Ilmahum kun hundinuu ta'ee garuu qabeenya argachuu akka hin dandeenye jechuudha. Odoo inni manaa ishee ari'ee malee ofii isheetti gaafattee argachuu akka hin dandeenye seerri irreetti meeraa jechuudha.